kana ilaallee deebina. Rahma harki kun harka keeti? Kooti. Ayyee. Eenyuun footoo kana kaase? Anumatu kaase footoo kana. Barbaadeetiin kaase yeroo sana. Keenyaaf yaani wal jaallattanii turtanii? Okay, seeraan sitti mamoo waa tokko qofa sitti meedhiisaa? Himi seeraan. Okay. Inni chaarjaadhaa kaatee aleen dhufte naan jira dhugaadhaa chaarjaadhaa kee aleen hin deemuun kan koo sirriidha. Mucattiin amma maqaasii waamaa inni jiru sunis immoo hiriyyittii kooti. Dhageessee aniif inni kanarraa wal barree intalatti sanarraa wal barree kan ittiin wal barree immoo haala akkamiitiin haala dalagaatiin kan ittiin wal barree. Makinaataa miti kun makinaataa miti kana. Waa'ee suuraa kanaati. Suuricha siiti gaara mubee. Yaada wayii meeraa hin dheeressin dhiifamaa waliin mubee kiyya. No dheeressaa jiru wallaahi. Mamallee naa godhaadha. Waa waliin dabarsite moo dabarsitee bicha shaafa. Maaliif kanuma bicha? Bicha hin dheeressin hin haasayin waliin nyaatee dhugee dhiisi. Laayifii wannummaa suuraa kan akka jikkaateef bichaa himu. Mubee an fakkeenyaaf nama tokko nama waliin dalagaa tokko waliin dalagalaa waliin kun makiinaa isaati waliin deemaan ijoollee dalagaan galchaan. Suuraa kana kan kaase si obboleettii kiyya dhaggeeffadhu. Na bira jira ammayyuu guutuun isaatu na bira jira mubee. Suuraa kana kan kaase si dhaggeeffadhu. Suuraa kana Waa kan kaase. kaadeeraa hin kaanne bar anatu kaasee. Ayyee akkaataan suuraa kana itti kaamu anis ka'ee beekaa eenyuun ka'a namaaf gala. Suuraa kana maaliif kaafte? Ishii maafa faayina qabda kaanoo sitti maaraa'oo. Lakkii koo gondoliin ba'een Gonjaamii seenee sateettu dhaggeeffadhu. Suuraa kana yoo kaafte maaliif kaafte? Hayyoo Mubee wallahi suuraa kana jechuudha aniif inni ijoollee dalagaa galchinee dhufaarraa sa'aatiin kunis ijoolluma hiriyaa isaa wajjin ta'ame sa'aatiin kun akka sa'aatii nu bitamee ennaani anis harkatti godhatee footoon kaasan sa'aatii kana harka keenyatti irra qabee dhageessee malee yookiin footoo kanarratti immoo sharraa sabee miti istu bira qaba malee sharraa sabeetii miti okay ammas immoo akkaataa isin hawwaalaadhaan dubbatattaniif hin beeku an footoodhuma isaa irratti argee akka himatamaa irra ga'ee onna galche rabbi jedheen olchi galche onna galchite ati kanaafuu jechuudha ammas immoo birriin kunis akkaataa qaba akkaataa itti kenne qaba jechuudha yaani waan gara garaa dhufeeru jechuudha birriin kumni tokko waan amma nama daamii koo dalagadhee dhaqe dhugaadha birrii kuma tokko gaafa jalqabaa qabadhee dhaqe achiin bira galee ijoollee dalagaa galfadhe mana madaamii irraa dhaqee birrii 900 fuudhee dhufe birrii kana lammanuu eenyuun harka jira isa harka jira akkamitti waliin dalagataarra waan ta'eef tokkoffaa inni birrii kiraayii manaa dhabee jennaan birrii kana fuudhee dhufe sa'aatii kana eenyuun bite? Sa'aatii kana numaaf sabbite. Situ bite immoo isa sii bite. Anumaaf sabbite. Abbaa bite garuu wallaahi yaadadhu Allahu alam. Situ isaa bite moo isatu sii bite? Mubee hin beekwaan hin yaadadhu an tureera wantichi waan hammaati miti. Innis viidiyoo ba'a ati as baata. An viidiyoon ba'a maalitti godhan viidiyoo kan ba'a. Dhaggeeffadhu dubartiidhaaf. Mubee an viidiyoon ba'a jala galii ilaalan viidiyoo nama ba'u miti ba'u viidiyoon su baatee shaakii nama kuma dhibba sagal irratti kakatta muka ciniintee waan an jedhi. wallaahi nan kakadha qur'aana rabbi kun harka kan koo mirgaadhaan qabeen kakadha anu tuatin argitu ginaan viidiyoo fuula kan kootiin nama ba'u miti an. Mucaan kun alaaqaa jaalalaa wajjin qabdanu. Mubee alaaqaan jaalalaati waa'een birrii adda. Alaaqaa jaalalaati yoo itti kennee jiraadhe kun waan barbaadde naga Qabrii qabna hundi keenya. Qabrii boru. sirrii. Uffata akkanaa uffannee jira. Mucaa kanaa wal dhungattanii iyyuu hin beektan. Mubee an waan dhageeffadhu bakka kana. Wal dhungattanii beektu mun beektanu qabrii. Anammaa qarraa qabu sitti mudaa dhufe malee birriin kan koo alaaqaa jaalalaatii miti kan itti kennamee jiru ammas kan itti baruu qabdu koo waa'ee jaalalaatii kaasee mataa jiru. Ammanaa galti. Jaalalli qobaadha. Maallaqni liqii. Maallaqni liqiidha yaa. Malee wal jaallattanii addaan baatanitti. Isa jaalachuu kooti dhimma kootiif kan isaa suni. Kan itti kennadha haqa kan koo narraa liqeeffatee na dhoowwatee. Koletti kiyya. Keessaa ati dhaabbadhu. Bara kayyoo akka haqaatti wal bataa irratti akka abbaa qaatatti beeka laane. Murtaa'ee boleetti ko. Murtee boleetti boleetti. Araama mutu godhadhu. Araama mutu godhadhu. Boonaa qoy maaltu kun baara kana saara. Boleetti mutu godhadhu. Mutu godhadhu boleetti. Musii miti footoon kee. Inna footoo keessa bira jira isa
Mubarak kan san nama sedekah nama sarap sumit ya. Mubarak. Iya kan deebise naarrab saara. Nuus godhadhu. Nama sarap sumit Mubarak. Simiti kan naarrab. Obboleetti mutu godhadhooti fayyaan qabduusa. Abboon muti irra qaba maal taate intalo. Mutu godhadhu obboleetti. Isiniif jecha ta'aa jirra. Dhageeffadha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo warri jala kana jirtan nama 2,100 jirtan. Akkuma jalqaba kaasuu yaalletti dhiiras ta'u shamaras ta'u bakka dhugaan jirturraa seenti takkan tarkaanfatu namni. Borus qabrii fi kophaa kenna galla. Obboleettiin teenya tun dhuftee nama kana himatti. Laa footoo si jira. Himannaan mana kana Footoo si jira isa siin buute laphee baate. Amma maxxanseen nama maxxansaa footoo si hunda. Ati dubbadhu buute miti. Kottuu deebii kabajaan. Kottuu deebii. Kottuu deebii. Hinkiifta. Rahma kottuu deebii. Murtii nama Mubaarak murteessee hawaasni jala kana jirtanis waa argaa jirtanii. Obboleettiin teenya dhuftee mana kana keessatti himatti nama lama ta'anii akka gurbaan kun isaame akka gurbaan kun karaa seeraan alaatiin mallaqa mootu godhadhu obboleetti mootu godhadhu dhageeffadhu yoo seera kabanya ta'e mootu godhadhu. Manni jirtan marree ittiin bulmaata mana kanaa tokko osoo seera manni kun ittiin bulu beektu nama kanaas teettee maqaa isaa balleessite. Lammaffaa ammoo osoo maagartee yeroo hedduurra deddeebitee akka gartee Oromoon jette sanii irra deddeebitee maa'ikii banataa abbaa murtis jeeqaatiin turte obboleettiin teenya tun. Sadaffaa ammoo osoo dubbiin adii mul'attu adii osoo mul'attu ani maqaan jaalallis kophaa jira mallaqa jaaladheellee jira mallaqa amaanaatti kennate kan itti kennatan jaarsaaf jaartidha mana kana hin daakalu wanti gara kana fiduu hin jiru jechuudha. Kanaaf isin warri jala kana jirtanillee manni kun gaafa murteeffamu obboleessa keenya kanaafillee yoo dhugaan isaa miidhamte waa mura. Asirra dhaabatee waa mura. Suuraan isaa Mubaarakiin bira jirti. Waan manni kun mure kana mucayyoon tun yoo fudhachuu baatte akkuma isa ol baasanii viidiyoo irratti hojjetan kana mucayyoon tun sagaagaltuu kan hawaasa walitti buuftu. Kan gartee zinaa qofa dalidu miidiyaa kanarra facaateedhani gareen ijaaramee jira miidiyaa gubbaa deemnee facaafna jechuudha. Murtii abbaan seeraa qixxeetiin dhaabatee ni mura. Murtii inni mure kanarratti ammoo yoo inni irraa jallise Mubaarakiin deebinee himanna jechuun illee seera dhiyeeffanne. Kanaaf murtiin kan kee murtii sirriiti waan manni kun murteeffate murtii irra dabaladha. Bona koo galatoo uummataa ibsiteetta. Murtee kan koo dubartiidha. Eeyyee dubartiidha. Dubartiinis akkuma kabajamtetti kabaja si eeggachuu qabdi. Murteen koo tokkoffaan birrii 900 obboleessi keenya hin fudhu yoo jedhillee miskiina amma gargaaramaa jiru mucaa Saawud Arabiyaatti miilichite ta'us bakka barbaadetti dirhaama 900 ammatti himatte kana isa iyyuu nyaachifte. Miskiina amma yeroo ammaa kana ho'aa jiru. Ergitee risiitiin ofitti sa'aatii 24 keessatti tokko. Lammaffaa otoo asii gadi hin bu'in shamarran biyya Arabaa keessa jirtan. Ana sirriitti balleesse dhiifama jetta. Siitaa kana lamman fudhachuun. Moo balleessitiin qo'aati natti murteessaattu qo'e. Fuudha moo hin fudhattu. Dubartiin biyya Arabaa keessa jirtu. Kan amma dhageessa murteessaa nana miti. Komentii uummataa komentii kusin komentii barreessaa. Oke, nama arrabsee. Ija qabda miti. Ijoollee laalla. Murteen kun sinii ta'eera uummata keenya. Halluma jedha. Murteen kan uummataati. Ilaa. Saa. Eeyyee. Yes. Dubartii isiniif jecha arrabsamaa jirra halkanii guyyaa. Abbaan barbaade hattuun jechuudha. Footoo akkaawuntii boonaa 150 uummata keenya kabajamoo. Adaraa boonaa boolonaa godha. Akkaawuntii jalaa gubani. Wallaahi anammoo waan ningitu muraana jira. Haa gubatu. Akkaawuntii banadheen dhufa. Rakkoon qabu. Kanaaf boonaa boolonaa godha. Birri maaliifi? Saanii tokko jedhan. Bishaan tokko biyya Dubaay keessaa ijaazaa dhiiraa buuteeti mirga siitii eeyyee mirga siitii. Garuu amantii kiristaanaatiinis amantii islaamaatiinis amantii kamiinuu dhorgaadha waan ta'eefi nu kottaan jennila. Ammas yaa dubartoota kottaa dirqamaan siniin jira isin kadhataan jirru. Qulqulluu yoo taate mana madaam keessa hojjettee maallaqa kee fiddee hawaalaa hoo biyyatti naa galchi hoo achi naa kaa'i hoo maa jette yoo haqni kee nyaatame namni 2,200 kun siif dubbata. Lakki